nagaan waaqayyoon duma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu naguma waaqayyoof galanni haa ta'u. Olkaanee jaajinee sagalee waaqayyoo iddoo tokko dubbiseen gabaabsee kadhadheetanii sagalee waaqayyoo dhaga'utti fufnu. Ergaa Phaawulosii gara warra Efesooniitti barreesse boqonnaa 1 lakkoofsa 3. Ergaa Phaawulos gara warra Efesooniitti barreesse boqonnaa 1 lakkoofsa 3. Waaqayyoo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Kadhanna waaqayyoo kan nutti dubbatu. Yaa waaqayyoo gooftaa keenyaa abbaa keenyaa waaqa keenyaa ati gaafa dubbattu waan hin jirretu jiraata. Gaafati dubbattu isa du'etu du'aa ka'a. Gaafati dubbattu balbala cufametu nama duraa banama. Gaafati dubbattu xiqqaatu guddaa ta'a. Yeroo kana fuula kee dura dhaabbannee jirra. Maqaa Yesuusiin ganama kana dubbii kee akka nutti dubbattu jaalala kee haa ta'u. Garaa keenya akka dhageessifattu, qalbii keenya akka dhageessifattu, wantoonni qalbii keenya yaada keenya sirraa dhiibani maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin raawwatee kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin raawwatee kan rukutame haa ta'u. Ati nu gidduutti argami. Dadhabaa nu gidduu jabaa godhi. Wallaalaa nu gidduu beekaa taasisi. Hiyyeessa nu gidduu dureessa taasisi. Yaa Waaqayyo dubbachuu keetiin hidhaan keenya nurraa haa hiikamu. Dubbachuu keetiin balballi nuuf haa banamu. Dubbachuu keetiin aara nu galfachiisi. Hojiin seexanaa bara baraan kan rukutame haa ta'u. Yeroo keenyaaf nu eebbisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Ta'a. Jajjabaadheen ariifadhee dubbadha. Yeroon keenya xiqqoo ariifateera nu jala. Garuu amma danda'ametti waanan dubbachuun qaba jedhu dadafeen dubbadha. Waaqayyo ayyaana sanaaf haa baay'isu. Yeroo darbanii torbawwanii 3 wayii 4 kan ta'anii waa'ee guutamaa hafuura Waaqayyoo dubbachaa ture. Waa'ee hafuura qulqulluutiin guutamuu irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Yeroo walii wajjin dubbachaa turre warri Yesuus Kiristoositti amananii hafuura qulqulluu akka argatan, warri Yesuus Kiristoositti amanan hafuura qulqulluutiin akka guutaman, warri Yesuus Kiristoositti amananii kennaa tajaajilaa akka argatan bal'inaan dubbanne. Sana duwwaa utuu hin ta'in guutamaa hafuura qulqulluu argachuun maaliif barbaachisaa waan jedhu waa lamaan dubbadhe hin yaadattu yoo ta'e, inni jalqabaa biyya lafaa irratti humna caalu akka qabaannuufi inni lammaffaan immoo hojii bal'isuu wangeelaa yookiis hojii misiyoonummaa akka hojjennuuf Waaqayyoo ayyaana kanaan saba isaa guuta kan jedhu dubbanne. Arra daddafee wanti hin dubbadhu hafuura qulqulluun guutamuu yookiis immoo akkuma amma kutaa Phaawulos warra Efesoonii barreesse eebba hafuuraa kana argachuudhaaf maal barbaachisa? Eebba hafuuraa kana argachuudhaaf maal barbaachisa? Guutama kana argachuudhaaf namarraa maaltu eegama waan jedhuun daddafee dubbadha. Ayyaana kana argachuu, guutama hafuura Waaqayyoo kana argachuudhaaf inni jalqabaa warri Yesuus Kiristoositti amanin Yesuus Kiristoositti amanuu isaan barbaachisa. Achirraa dhufa waan ta'eef maal jedha kutaa ammaarraa? Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos Yesuus eebba hafuuraa hundumaan nu eebbiseef galanni haa ta'uu jedhaan. Karaa kam nufa eebbi hafuuraa kun, guutamni hafuuraa kun karaa Kiristoos Yesuus gara namaa dhufa. Egaa amma waa'ee warra hin amanne miti amma wanti dubbadhu waa'ee warra amanne dubbadhala. Waa'ee warra amanne ayyaana kanaan guutamuudhaaf eebba Waaqayyootti nama eebbisu kana argachuudhaaf isa lammaffaan dubbadha. Isatu nu ilaallata waan ta'eef inni lammaffaanii qalbii diddiirrannaa yookiis
qalbii jijjiirrannaa gaafata. Ayyaana kanaan argachuun, ayyaana kanaan guutamuun qalbii jijjiirrannaa gaafata. Sirriitti na dhaga'aa malaa. Qalbii jijjiirrannaa gaafata. Al tokko tokko nuyi maal taana? Humna jabaa kanaan guutamne deebinee immoo namuma dadhabaa tokko ta'an. Agartanii? Namuma sila jabaatee kadhatu jilba jabaa qabutu bututee immoo akka tokko ta'a. Maalan yaadadha? Gaaffii Daliilaan Saamsooniin gaafatte yeroo baay'ee asitti nan dubbadha. Gaaffii isheen gaafatte maali? Ati yoo mattam ta'ee akka nama tokko ta'uu dandeessaa jette. Siin funyoo yoo si jedhan hin cirta, jirma yoo sirra kaa'an hin caccabsita, manatti yoo si galchan mana galee galchita. Dhoksaan humti ittiin nama tokko ta'uu dandeessu sun maaliidha? Kan ittiin mo'amuu dandeessu jettee gaaffii kana gaafatte. Maayidha garuu beektu? Daliilaan gaaffii kana gaafachuu dhiiftee gaafa seenitti deddeebituu jedhaan itti himee jedhaan. Maal jedhee itti hime? Ani daabee mataa kootii kanaa takkaa qarabaan narra hin geenye. Garuu yoo daabeen mataa kootii kun yaadame ani akka nama tokkoon ta'a. Akkuma nama tokkoon ta'a jedhee dubbate. Meena dhagaala. Daabee sana irraa addee gaafa deebitu warra Filisxeemotaa waamte. Kotta ammaa jettee asni dhagaala. Kotta amma jettee waamte. Jarri gaafa dhufanii jedhaan Saamsoon akkuma koo durii anjabaadha jedhee lafa utaaluu gaafa ka'ee jedhuu jedha. Garuu hin dadhabe. Iddoon sun nama gaddisiisayyuu. Waaqayyo sarraa waan galagaleef jedhaan inni garuu akka isaa kaleessaatti yaade. Waaqayyo sarraa galagaleera inni ammayyuu waa'ee isaa attamitti yaada. Akka isaa kaleessaatti yaada ture jedhaan. Akka isaa kaleessaatti yaada ture. Maal ta'ee Saamsooni taraama namaa tokko ta'e nama kaleessa jabaatu amma nama dadhabaa tokko ta'e. Nama kaleessa mana kana raasee galagalchutu agartanii qabaa nama tokkotti gala. As maaliif qalbii jijjiirranna waan jedhu tannufaam. Nuyi warra Waaqayyoo ganaa eebba Waaqarraa nu eebbisuuf saganteessee jiru tun ta'in warra waan Waaqarraatiin eebbifamneedha. Ayyaana kana argachuutti nu waame Waaqayyo. Dibata kana argachuutti nu waame Waaqayyo. Moonii akka jiraannutti nu waame Waaqayyo. Taraa nama akka hin taanetti nama jabaa tokko akka taanuuf Waaqayyoof galanni haa ta'u. Nama jabaa isa kam? Ilaa isa Waaqayyo ayyaana isaa laateef. Garuu attam taana nuyi deebinee taraama namaa taana. Jilbi keenya dadhabaa. Hin tajaajilla yoo ta'e tajaajilli keenya ola deemurraa attam ta'a beektu akka xiyyaara bu'uudhaaf jedhee achii gadirraa jala eessatti deebi'a. Eessatti deebi'a? Warri xiyyaara kaachisuu beektan natti hiftanii inni gaatta kenniga ofii isaatii qaba. Xiyyaaruma gubbaa sanarra nama baatee deemutu gaafa lafatti gad deebi'uuf jedhu utuma marfatu eessa dhaqa? Dib jedhee lafa bu'a baqa. Tajaajilli keenya tokko akka sokkeetii caalaa jabaachaa deemuu irratti hamtaa. Akka nama lafti ittiin maree joonjessee lafaan nu dha'uuf ka. Maqaa Yesuus Kiristoosii. Ijoolleen harkaa badaa jira ho'i. Ammasiin maalumata akkasii godhaa jettee mucaan tokko al tokko. Gurbaa tokkotu fuudhuu barbaadee intala. Fuudhuu barbaadee gaafate. Adhagaa ishii fuudhuu barbaadee gaafate naani haa ta'uu rakkoon qabu hin mari'annaa jettee. Baay'ee jaallate egaa kilaasii tokko baratu astamaariin achi barsiisaa inni eessa laal ishee malaal. Gurbaan baay'ee kadhataa lallabi yoo jettan baay'ee lallaba. Kadhannaa addaa immoo qabna nuyi. Isheenis kadhannicha keessatti inni jira. Macaafa qulqulluutti ilaannee gaafa jennu paastama bulluqa bu'ee ta'e bakka xixiin harkaa boodee kadhannaan harkaa boodee akka tokko ta'e. Inni aarte isheenoo mucattiin beekti cimtuudha isheen baay'ee cimtuudha jireenyaaf furaatti.
Nani aku masata keessa baame gaafa sana lallaba yuna makam bratilan ugaada kun lallaba yuna makam bratilan ne isa booddee sagantaan erga raawwate mee tame booddeetti hafi gurbaan kun isa afwette hafu gurbaan kun isheette ennaan amma maa inni akkuma quncee bishaan qubee laanqudeessee lafa si kaa'e gurbaan anaa jette ennaan callume dee anuma takkasi godhaa jira jette anuma tu lallaba sirkaa gate anuma kadhannaa sirkaa gate anuma tu jireenya keessa jabaa sana dadhabsiise jette kanaafi akkas ta'urra anarraa kaasee dhaabeeraa jette qalbii diddirradhu jabina keetti deebi qalbii diddirradhu lallaba keetti deebi qalbii diddirradhu jireenya kee kaleessaatti deebi an dhaabeeraa al tokko agartanii namuma ayyaana kana qabu namuma humna kana qabu namuma kadhatee achi butuu danda'u namuma lallabee achi butuu danda'u namuma biyya lafaa kana irratti dhiibbaa geggeessuu danda'utu biyya lafaatti harka laata kanaaf nuyi waa lama isinitti hima tokko ayyaana waaqayyoo nu keessa kaa'e kanatti deebinee haarawuudhaaf qalbii diddirrannaa nu gaafata inni lammaffaa deebinee humna kanaan guutamuudhaaf qalbii diddirrannaa nu gaafata maal farratti qalbii diddirran maal farratti ila maal farratti inni jalqabaa hafuura qulqulluu dhageenyee abboomamuu diduu keenyaaf qalbii diddirran dhageenyee nutti himame dhageenyee abboomamuu diduu keenyaaf seera uumamaa boqonnaa tokko hanga boqonnaa sadii waan gidduu jiru nu waa lama isinitti hima achirra maaltu jira waaqayyoo waan addaan faa godhanii jala mureetti hime waaqayyo boqonnaa tokko lakkoofsa 28 boqonnaa tokko lakkoofsa 28 sirriitti na duukaa bu'aa mela boqonnaa tokko lakkoofsa 28 tti waaqayyo uumama hundumaa uume namas uume maal godhe jedha in eebbise dhala maal godhe jara kana waaqayyo in eebbise jara kana in eebbise la ina baare utun ta'in in eebbise uumama hundumaa uume isaaniin tolche qilleensa mijeesse waan baay'ee sirreesse isaan eebbise waan isaan biqilaa isaaniin dhaabin keessa isaan kaa'e waaqayyo burqituu isaanin baasin keessa isaan kaa'e waaqayyo gaaddisa isaanin tolfatin keessa isaan kaa'e waaqayyo maal jechuudha kun eebba waaqayyoo ittiin isaan eebbise ila waan isaan ittiin dadhabin waan isaan ittiin soqin aduu isaanin hojjetatin galaana isaanin burqisiifatin keessa isaan kaa'eeti waaqayyoo maal isaan godhe jedha isaan eebbise jedha warri waaqayyoo eebbise kun attamitti deebi'anii abaaraman attamitti deebi'anii iyyeeyyitaan attamitti deebi'anii eebba isaanii of harkaa gatan beektu isa waaqayyoo isaanitti hime sana dhiisaniiti diina dhagaan seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa 17 ila seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 17 maal jedha achirraa sababii keetiif lafti maal taa'e asitti neebbise asitti moo maal ta'a jajjabaatanii kun gareedhamini namatti hin tolumini kun falan qabu waaroo koo macaafa qulqulluudhaaf lafa keenya qabnu laakan ishi numaaf caafan ila asitti hin eebbise la garanatti moo maal ta'an in abaaraman attamitti abaaraman isa waaqayyoo akka isaan godhan isaan ajaje gochuu dhiisuudhaan abaaraman kanaan eebba isaanii dhaban kanaan waan waaqayyoottiin isaan eebbise sana jireenya isaanii kenne sana dhaban agartanii dhaga'anii abboomamuu didu namoonni baay'ee waan hafuurri waaqayyoo isaaniitti dubbatu hin dhaga'u malee hin abboomaman ani waa lama nan yaadadha tokko al tokko maaltu ta'ee barrisaa tureera kun asina dhaggeeffadhaame barrisaa tureera galgala kadhannaarra turame na dhagaa kadhannaarra turameeti mucaan tokko waaqayyootti dubbataa dhageesse maal jetti
nama baay'ee gaarii tokko namni sun hin boqote maal jetti ani mul'atan argaa jetteen utuu ati adeemaa jirtu miilli kee kuni walakkeessumti miilla keetii iddoo lamatti tarsa'ee utuuti jireenyi kee rakkinarra bu'uun argaa garuu akka gootu jetti guyyaa borii yoo adeemte si balaadha jedha Waaqayyo waan ta'eef guyyaa borii hin adeeminii turii siin jedha Waaqayyo jette borii hin adeeminii kun amma haasaa jallaan fakkaatu jedha jallaa fakkaata kan itti amanuu dhiisuu dandeessus hin deemin guyyaa boriidhaa yoo deemte rakkina sirra gaasiin jedheera Waaqayyootti jala murteettimte gurbaanoo kadhannaadhaa ka'ee isa booddee maal jedha maa inni haasan akkasiin adabboleessa koo bor karaa kun ana deemaa Waaqayyoon narraa kun boris jira bornanooshuun dhimaa du'atti na laataa ishi turisiin jedheera Waaqayyo waan ta'eef yoo turte amma gatii maalii baata kiraa siree kaffalta malee maaltu jiraan jedhe hin daddaamu bakka nan deemaan hojii baay'een qaban gurbaan kun magaalaa sana keessaa ba'ee kiiloomeetirii 5 utuu na deemin makiinaan ni yaabbatee hin galagale dhugaa Waaqayyooti makiinaan ni yaabbatee hin galagale qaxxitaa hin du'e gurbaan sun ani adaraa jedheen isin kadhadhan al tokko dubbannaan koo ifannaa fakkaataa uumama kooti kun hin qoramina ila dhageenyeen abboomamnu taanaan maaliif dhageenyaa nu maaliif Waaqayyoon irraa baran maaliif kadhanna Waaqayyoon hin du'e mucaan kun hin du'e gaafa akkasitti yaadamu maal Waaqayyo karaan deeminaan jedhaa jenna mitire hiniigna amma waan baay'eetti maal Waaqayyo karaan deeminaan jedha maal jechuudha kun jenne waan baay'ee dubban mucaan kun garuu hin du'e la maaliif ajjeese Waaqayyo yoo jettanii Waaqayyo maan gaafadhaa deebii isin haalaatu ani hafuura Waaqayyo nan dhagaa dhageen immoo abboomaman abboomamuu dinne eebba keenya kan namne baay'ee eebbi keenya hafuuraa kan cufame eebbi keenya diinaddee kan cufame fayyaan keenya rakkinatti kan gale nuyi nama baay'ee kanaaf maal barbaachisa fuula Waaqayyootti deebinee qalbii diddiirrachuu barbaachisa qalbii diddiirrachuu dhageessanii nuyi nageenya moo dhageenyee abboomamu Maariyaami gaafa mana cidhaa sana daadhiinii dhume haasaa isheen haasofte tokko hin dhagee yaadattu maal jette Maariyaam isin akka gootan jette waanuma inni isinitti muduwwaa godhaa jette cigi keessan galinaa qeen kun rakkina guddaatti galeera isa kan gammachiisu waan inni jedhe raawwachuudha jette haasaan Maariyaami haasaa haadhaa fi ilmaa miti inni isheen achitti haasofte na dhagaa jirtu maaloo na dhagaa adara Waaqayyo na dhagaa isinumaaf hin dubbadha ishee ila haasaan Maariyaami waan inni isiniin jedhe godhaa jettu kuni haasaa ilmaa fi haadhaa mitila isa mitila maal beetti Maariyaam inni waan hin jirre akka jiraachisu hadhaa minyeessu akka danda'u ilma abbaa akka jedhamu isheetti himameera wangeela Yohaannis gaafa dubbistan maal jedha Maariyaami gurbaan kun maal ta'e inna laata garamitti ba'e inna laata jettee duukaa buuti turtee jedhan isa kam duukaa buute isa ergamaa Waaqayyoo deddeebi'ee waa Yesuusitti dubbata jennaanoo egaa dubbii kana itti himame mitire maaltu ta'e innaan homtuu inni beennaan akka gootan jedhe Yesuus dhaqaatii laga bishaan waraabaati waraabaa fida urootti naqa lagaa waraabanii fidanii urootti naqan ammootu nuyitii maal jenna maal jechuudha erga bishaan daadhii goota ta'e bishaan keessatti hin argamsiiftu ennaan dhaabanne maali Yesuus dubbiin akkasii maanu joorsitaa ta'u hundumaa dandeessaa bishaanitti guutee cumaan daadhii godhee ennaan kanatu karaa nu dhaabe baay'ee kee hin gorsina isa Yesuus ati dinqii goota taammirii hojjettaa waan jirra jiraachiftaa uuroo kana bishaanin guutee tumti daadhiitti geddarii nun rakkisinii jennaan ila Maariyaam maal jette ila waanuma inni jedhe godhaa malee cigiin hin jiru isa bira inni kan itti tolu waan inni jedhe gochuudha fiidhanii guuranitti naqanii itti waraabnee irraadhanii dhaqee harka keessa kaa'ee hin sochoofne Yesuus harka keessa kaa'ee qo'aa ijoollee sochooseen dhufaan jenne akkamatti dhaqe maayire dhaqaa buusaa laadhaa'e
gara abboomamu nu falaatu ila jolle waaqayyo haddaan kee kan minyaa'u gaafati isa dhageesse abboomamtuudha balballi kee cufame kan banamu gaafati isa dhageesse abboomamtuudha eebbi kee danqame kan gadhiifamu gaafati isa dhageesse abboomamtuudha fuudhanii fidanii buusanii kennuutti kan baqa waan hadhaa'e waan minyaa'e maaliif deebi'ee nurkattadhaa'e beektu abboomamu waan dinni balballi waaqayyo siin bana jedhe maaliif qulfii namni banuu hin dandeenye nu jalaa cufame beektu abboomamu waan dinni nu jilbeenfannee dhageenya kaanee garuu isaaf hin abboomamu gaafa waaqayyo nutti dubbatu ameen 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 haleluuyaa gabbaanee garuu asirraan bayyoo jedhe diinee sarra baane achirra baan ela bishaan saanii daadhiitti geddarame nama baay'ee ammoo to'aasofsiifne waan baay'ee haasa maaliif kadhannaan isaa harkaa bade maaliif afaan haaraa isaa harkaa bade abjuun keenya maaliif nu harkaa bade tajaajilli keenya bal'aan utuu dhiphatu maaliif dhufee taakkuutti gale hin dhageenya malee hin abboomamnu nu isa lammaffaan dubbadhe maalitti qalbii diddirrachuu qabdanu hafuura qulqulluu dhaga'uu dadhabu Phexros maal jedhe hojii ergamootaa keessatti isin attamitti akkuma abboota keessanii hafuura qulqulluu dhaga'uu diddureedhe isin isa dhaga'uu waan diddaniif gaafa isin isa waammattan waaqayyo isin dhaga'uu dide waaqayyo nu haa oolchu baay'een keessan akkasiin gaddaartan natti dhaga'ama isinin argas fuula keessan maal jedhe abboonni keessan waaqayyoon dhaga'uu waan didaniif hafuura waaqayyoof abboomamuu dhaga'uu waan didaniif gaafa isaan kadhatan waaqayyo isaan dhaga'uu dideedha namni baay'een hafuurri waaqayyo yoo dubbate hin dhaga'an baqa hin dhaga'an itti mama garuu hin dhaga'an mucaatu gaaf tokko jireenya isaa waa yaadanii gara biyya alaa kana deemuu barbaada ennaan kadhannaa naa godhii jedhe jennaan gaafan kadhannaa kadhadhu mucaan kun kan inni barbaadu ala deemuudha baqa paaspoortii baafadheera maallaqa godheera seexanuma balbala natti cufaa kadhannaa macimaa na godhi waaqayyo balbala kana narraa abanuu kanas waa lama isinitti himuu danda'a garuu yerootu hin jiru malee gurbaadhaaf gaafan kadhannaa godhu hafuurri waaqayyo maallaan jedha yerootti deemtu miti turii jedha hafuura waaqayyo yerootti deemtu miti turi hin deeminama yerootti deemtu miti akka tamma adeemtu an barbaadaan jiru yerootu jiraati turii jedha gurbaani isa waaqayyo sagalee sanatti dubbatu sanitti dubbadhu innoo lafa jilbeenfiitii ka'ee taa'e miilla isaa walirra kaa'ate kan nanna'inu waaqayyoon na hoshee kan buuxiidhaan nanna'e miilla isaa walirra kaa'ate taa'eeraan yerooni ameen jedhee ka'u innoo xarabbeezarra taa'e miilla isaa akka godha taa'e maa inni hin jedhe hin dhaga'uun jedhe ani hin dhaga'u jedhe isuma inni dubbate kana hin dhaga'u jedhe erga nageessu ta'e maal hojii na kadhachiifte maal hojii jilbeenfatte hin dhaga'ani bakka karaa naa danda'amuun itti adeemaa birrii isaa fuudhee warra nama baamna jedhan jiru miti jajjabaatan isin yesuus gooftaan ayna kan namu taatan hinna ishi yesuus gooftaan ishi warcuma irra taa buutanii laman taa'inaati ila kan kajeelaa irtan jirtu lafa taa'u ila mi'aasuma dhaggeeffadha birrii isaa fuudhee kashee warra nama ala baamna jedhan kanatti birrii isaa gara 800 satat godhee fixe baqa itti fixe ammas hin danda'amu yeroo biraa akka tasaa karaatti argeen nagaa gaafadhe maa inni yaabban jedhe birrii 800 of harkaa fixe waaqiyee kun himee naan jedhe yeroo koo bitakkuma jedhe naannessee natti qollofeere nama hunduma bira dhaga'e qulfiidhaan qoqqollofee fixe maraatiin haadhoo koo waaquma wayyaa ishii waaqa wayyaa na dhaga'ala balbala inni baneetu nu balbala keenya
balballinni cufee balbala keenya miti. Biddeen inni nu eebbisatu biddeen keenya. Biddeen inni cufee biddeen keenya miti. Eebba inni nu eebbisatu eebba keenya. Ila kan inni eebba kee miti jedhee eebba keenya miti. Hallelujah. Ila nuyi hafuura Waaqayyoo ila annatti nu ifanna utuun ta'in hin nageenya nu. Taayoo jedhee hin teenya. Kaayoo jedhee hin kaana. Annatti nu ifanna miti. Namoonni akkasitti yaadu. Hallelujah. Baay'ee diqqina. Annatti nu ifanna miti. Nuuf jireenya hafuurri Waaqayyoo. Nuuf karaa agarsiiftuudha hafuurri Waaqayyoo. Nuuf mo'icha keenya hafuurri Waaqayyoo. Nuuf jabina keenya gaafa nu dadhabnutti ati gaafa isa dhageessu balballi cufamee sin danda'ula. Furtuun balbala keetii hafuura Waaqayyoo harkara. Eebbi diinagdee keetii hafuura Waaqayyoo harkara. Eebbi beekumsa keetii hafuura Waaqayyoo harkara. Eebbi mana keetii hafuura Waaqayyoo harkara. Gurbaan ammayyuu ganda keessa naannaa of harkaa fixe miila akka godhu adeema akka. Namni akkasii maal gochuu qaba beektu? Nam balleessee nama ariidhe gara Waaqootti deebi'u. Warra akkasii immoo lafa kadhannaa hin hanqaaqanii garuu hin dhaga'animu. Asittis mataa qabatu. Asittis haleluuyaa. Oh Yesuus Kiristoos. Inni danaa immoo caalinaa. Oh Yesuus Kiristoos abidda kee bobeessee hin dhaga'animu. Yesuus gooftaan. Warri balbal nu godhu meekottaa gajjennee hafuura Waaqayyoo dhaggeeffanna. Utuu hojjennu warri nu harkaa badee kottaa hafuura Waaqoo dhaggeeffanna. Utuu barachuu barbaannu kan nutti cufame kottaa hafuura Waaqoo dhaggeeffanna. Badhaadhummaa utuu barbaannu deebinee kan hin yoomne dhaggeeffanna hafuura Waaqayyoo. Gurra namaatiin hin dhaga'inaa gurra keessanii dhagaa Waaqayyoo. Isa sadaffaa dubbadhu maal qalbii diddiirranna? Maalitti qalbii diddiirranna? Hafuura qulqulluu sobuu keenyatti qalbii diddiirranna. Warri kaan dhaga'anii godhanii warri kaan dhaga'uumuun barbaadan. Sadaffaan immoo maali? Hafuura qulqulluu sobuu. Hafuura qulqulluu gowwoomsu. Hafuura qulqulluu gowwoomsu. Ani kuni baay'ee na dhukkube yeroon qophaa'e baay'ee na dhukkube. Dhuguma fuula Waaqayyootti baay'een qalbii diddiirre. Hafuura Waaqayyoo gowwoomsuu yaalu. Hafuura qulqulluu gowwoomsuu yaalu. Kuni ayyaana qabnutti bututaa nu godhe. Arraba keenya akka luugamame godhe. Mul'ata nu sirriitti agarruti akka nuyi nagarre nu jalaa dhos. Na dhagaa ijoollee Waaqayyoo. Eebba diinagdee keenya akka burqaatti yaa'uu qabu nu jalaa gogse. Miilla keenya karaa dheeraa deemee eebba isaatti ba'uu danda'u karaa keenya nu jalaa dheeresse. Abjuu nurraa hafee kan biraaf abjoonnu biyyaaf abjoonnu nu jalaa dhossee kan mataa keenyaayyuu nama gaafachuutti deebine hafuura qulqulluu sobuun. Kanoo mataa keenyaayyuu deebinee maal jenne namaan waa abjootteen beektu ummati waa'ee koo. Nu ijoollee Waaqayyooti nu mataa keenyaaf abjuu qabna. Nuttuun mul'isaa Waaqayyo. Waa'ee koo waa dhageessee beektu nuttuun dubbataa Waaqayyo. Garuu maal taane hafuura qulqulluu waan sobnuu fi abjuu nu kaleessa qabnu nu jalaa dhokate. Ani iddoo baay'eetti waan akkasii na qaqqaba. Namoota abjoochaan ture garuu badee kan jedhan. Ani faarfannaa barreessaan ture faarfannaa badee kan jedhan. Lallaban barreessaa ture lallaba badee kan jedhan. Waaqayyo nama guddaan si godha jedhee garuu deebi'een xiqqaadhe warra jedhan. Warra akkas ta'an sarkilii tokko keessa waggaa baay'ee nama laallaa naannaan. Maanni rakkoonsaa hafuura qulqulluu sobuudha. Mee hojii ergamoota boqonnaa 5 lakkoofsa 3. Phexros yommus Anaaniyaas akkati hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa keetti gurgurte keessa akka dhoffattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guute? Akkati maal sobduuf jedhe? Nu ergamoota akkati sobduuf jedhe? Yehuun soban jarri kun jabaadha yehuun sobani jabaadha yehuun sobani Phexros fa'i lakki hafuura qulqulluu maaliif sobdanii jedhan? Lakkoofsa 4 gara gadi isaatti immoo maal jedha? Ati namoota sobde miti Waaqayyoon sobde malee jedhe. Isheen kun immoo eenyuudha? Ilaa agartani? Agartuudha? Waaqayyo
nama sobde miti ati waaqayyoon sobde. Jarri kun attamitti hafuura waaqayyoo soban? Asna dhagaa attamitti hafuura waaqayyoo sobani? Walii galtee isaan tokkummaa isaanii keessatti qaban hafuurri waaqayyoos kan keessa jiru aradda isaanii guutummaa gurguranii iddoo tokkotti fidu. Garuu jarri kun maal godhani? Aradda isaanii isa gurguranii walakka hambifatanii walakka maal godhan? Jabaadha maal? Walakka maal godhan? Walakka fidan. Dubbii kana mari'atanii godhan bakka mari'atanii godhan. Maal jedhani? Jireenya irra duwwaa miti borii sin jiraatama. Waaqayyo garaa namaa beekaa. Haalli jireenya namaa isaaf ifaadha. Haasaa keenya miti kun fuula waaqayyootti. Dhuguma beeka waaqayyo garuu hafuura isaa akka sobnu immoo barbaadu. Bor jiraanna jedhanii walakkaatti kutanii geessan. Gaafa geessanii Phexroosii akka isaan hafuura waaqayyoo soban hin bareen. Araddaa geessan kanuma duwwaatti gurgurtanii isin hafuura waaqayyoo sobdaniittu. Asitti walii galame mitire araddaan keessan isin harka jira. Isinis jirtu kunoo. Haadhuma isaan dhoowwattanii maaliif sobuutti isin geessee jedhen. Jarri hafuura qulqulluu soban kunii jireenyi isaanii maal ta'e? Maal ta'e jireenyi isaanii? Hin sodaattanis. Ani nan dubbadhaan qofa lan qabu haadha ko. Hindu'an jarri kun. Haati manaas hin duute, abbaan manaas hin duute. Hindu'e. Sagantaan isaanii maal? Sagantaan isaanii itti fufanii jireenya jiraachuu. Maal godhan jarri kun? Hafuura waaqayyoo sobani. Hafuura waaqayyoo sobani. Isa barbaadanii biran geenye isa qaban dhaban. Baran keessa jirru hafuura waaqayyoo sobuuni baay'eedha. Namni baay'ee hafuura waaqayyoo soba. Hin jibbinaa garuu nama jaalalaa fakkaanna. Hin sobnaa garuu nama dhugaa fakkaanna. Hin abaarraa garuu nama eebbisu fakkaanna. Agartanii nama akkasiiti la. Nama akkasiiti la. Waaqayyoon nu waa gargaaru. Waaqayyo si eebbisuu jenna afaan keenyaan garaa keenyaan immoo maal jenna? Jabaadhaame dubbatinaa isin nuyi dubbata anumatti jecha jalliseertu jabaatanii afaan keenyaan maal waaqayyo si eebbisuu garaan keenya dachee si nyaachisu qayyoon adeemnee maal haleluuyaa waaqayyo nama si godhu mucaana naa garaan keenya maal nama gassi godhu gassi Ututeenyu waan meeqa nurkatti du'e nutu jira malee ani wanti hin gaddula nutu jira malee ututeenyu waan meeqa nurkatti du'e hafuura waaqayyoo waan sobnu kadhannaan keenya nurkatti du'e eebbi hafuuraa tuttuqaan hafuura waaqayyoo nutti bubu nu jalaa dide ani silaa maaltu laphee kootti dhufa beektu waa'ee bishaan ishee Beetazittaa jedhamtu sana ergamaan waaqayyoo gaafa dhufee galaanatti itti bu'u isheen maal taati turte jedha humna fayyisuu keessatti argama ture gaafa ergamaan waaqayyoo isheen sochoofne taraama bishaaniiti gaafa ergamaan waaqayyoo sochoosu garuu du'aatutti maal ta'a harki waaqayyoo nu haa sochoosu hafuurri waaqayyoo lafatti duunee nu haa kaasu hafuurri waaqayyoo lafa diinagdeen keenyatti du'ee nuuf haa kaasu ututeenyu waan meeqa nurkatti du'e an wanti hin gaddula wanti hin gaddu ututeenyu agartanii nurkatti du'e kan Ananiyaaf Saphiiraa isaantu du'e nuun immoo nutu jira malee hojiin harka keenya meeqa nurkatti du'e namni hojjeta malee hin eebbifamu hin nagada malee hin eebbifamu hin kurkura malee hin eebbifamu hin dafqa malee hin eebbifamu namni balbala dura dhaabatee rurrukuta malee irraan banamu anaaf siin maaltu fala beektaa deebi'uudha gara waaqayyootti nama nu beekuun nu jalaa dide baay'ee keenya agartanii waan nu harka keessa galfanne jedheetu dide rooba jennee eeggannutu duumessa baata malee bokkaa hin roobu yeroo boonaa agartaniitu asillee badaa dhimma isaayyuu hin qabnu yoo baadiyyaatti roobe malees fala hin qabnu asii duumessoo dhufe dhiisee dhimma keenya baadiyyaadhaa duriin beektanis gaafa akka duumessaa'u abbootiin keenya maal godhe gadi ba'anii ija keessa ilaala maal ijoollee ol deebi'amee duumessaa irraa nuuf aroobe hirruma nanaanna'ee jalaa bada baay'een ijoollee ta'e hin sokkennoo
baay'eenama ilaa eebbikoo kunooti ilaa baqqaalana naa taa'utu jedhu duumessu balaa dabalee gadi buudide maaliif rakkoonsaa nuyi hafuura waaqayyoo soomna qulqullina qabnu akka nama qulqullu qajeelummaa qabnu akka nama qajeelaa eebbisuu beennu akka nama eebbaa balbala namarraa banuu beennu akka nama namarraa balbala banuu haa hafuura waaqayyoo waan soomneef hinduu taa'e immi keenya maaliif naannoo duwwaa ta'e nuyi hafuuratti eebbifamuuf nama waamamne foonitti eebbifamuuf nama waamamnedha kiristaanummaan balbala iyyumaa miti nagaartu kiristaanummaan balbala iyyumaa miti kiristaanummaan balbala harka nama jala qabatanii nyaatan miti kiristaanummaan utuu sammuu qabanii wallaalaa ta'u miti kiristaanummaan utuu miilla qabanii miilli namaa hidhamu miti kiristaanummaan eebba waaqarraati kiristaanummaan eebba lafarraas namaaf laata macaafa qulqulluu dubbisa warri waaqayyoon dhaga'anii ofirraa hafanii namaaf eebbataani gurbaatu mana isaanii danda'anii haadha manaa qabaa gaafa wajjin mana isaanii dandu godhee haadha manaa dhungadee miti gaarii dhallee dubbiin isaa garuu isheen modhannarra yaade an tokko dhannarra yaade akkuma muka dhungatu wayii ta'e fayyaa ta'e sin jenne baay'een si galamtoonfadha sin jenne akkamatti dhiifte dubbii waaqa iddoo tokko dubbifannee erga kadhannaa godhannee booddee manni isaanii nagaan qabu hafuurri waaqayyoo waa'ee rakkoo mana isaanii gaafa dubbatu isheen teessee bootti kaatee dubbii kana nu ilaalaa malee hin deeminaatti gurbaan eenyuun gowwoomsa beektu hafuura waaqayyoo gowwoomsa maaliin ishee wajjin loltaa cimaa qabaa sin ajjeese dhee doorsisaa cuubeetti gadi qabee amma immoo waan nu argee maal godhe nuu fixaa dubbii kana malee akka ittiin ba'amu teenyee gaafa haasofnu gowwoomsaadhaaf dhungannaa sadii narra deebi'eette gowwoomsaadha inni na takki godhu gowwoomsaadha isiniin gowwoomsuutiin wal jaallanna jechuudha qeen keenya diigamaadha ciisichi keenya diigamaadha biddeen nyaachuun dandeenyu amma yoomitti waaqayyoon gowwoomsinee mana kana keessa teenyaanii wayana na geggeessaa ani waaqa wajjin hin jiraadha jette namoonni akkasii mana keessan keessatti rakkoo akkasii hafuura waaqayyoo kan gowwoomsitan fuula waaqayyootti deebinee qalbii diddiirrachuu na dhagaala maal barbaada hafuurri waaqayyoo jireenya dhugaa barbaada isa biratti tokkuma lama mala tokko sadii gochuun hin danda'amu yoo dadhabnellee nan dadhabe wayyala immi jireenya keenya nuuf hafuura waaqayyoo harka jira immi jireenya keenya egaa erga akkas ta'e maal barbaachisa eebba keenyatti deebi'uudhaaf qalbii diddiirrachuu nu gaafata qalbii diddiirrachuu an ammayyuu maalan jedha nu ijoollee waaqayyooti nuyi namoota waaqayyooti namoota hafuura waaqayyoo dhageenye jiraannu biddeen hin nyaannuudhaan jiran bishaan dhunna biddeen hin nyaanna hin uffanna garuu nun namoota dadhaboota kanaa ayyaana isaatiin ijoollee isaa nu godhate eebba hafuuraa keenyatti deebi'uudhaaf eebba diinagdee keenyatti deebi'uudhaaf ilaa filaamee waaqayyoo wajjin qabnu sanatti deebi'uudhaaf fuula waaqayyootti qalbii diddiirrachuutu nurra jiraata maal jedha sagalee waaqayyoo Isaayyaas 63:10 maal jedha gaafa isaan dhiphatanii inni isaanii wajjin dhiphatee dhala waa baay'ee jirachi gaafa isaan dhiphatanii inni isaanii wajjin dhiphate oo'a isaatiin immoo isaan jaallate lola isaanii dhaabatee isaanii lole isaan garuu lakkoofsa kun irratti isaan garuu didanii isaanii isarratti waan ka'aniif isa dhiphina isaaniitti dhiphate isa rakkina isaanii keessaa hirmaate isa oo'a isaatiin isaan jaallate sana deebi'anii ila agartanii isarratti ka'anii isa hin didanedhaan
lakkoofsi kudhan maal jedha hafuurri waaqayyoo garuu diina ta'ee isaan lole asirra jira ila isaan garuu didanii hafuura isaasa qulqulluu hin gaddisiisan kanaaf inni immoo garagalee diina isaanitti ta'e hin rafuu garuu maal hin qaban maal hin qaban hin nyaatu garuu maal hin ta'an ittiin eebbifaman karaa adeemu garuu maal hin qaban mogolee jalan jiru mogolee jalan jiru hal tokko nagarree namni makiinaa keessaa bu'eeti makiinaa keessa taa'ee deemaa oole keessaa bu'ee maal ta'a maqaa Yesuus maayini mogolee noona dhaabataan jiru adaraawaa amma utuu lafa deeme tamta'a namichuun garaa manciisu malee maaltu hafa agartani mogoleetu jiru laa mana dhaabbatanii mana isaanii nagaan qabu ijoollee horanii ijoolleen isaanii nagaan qabu deebee diina ta'ee isaan loleedhaan nu haa oolchu waaqayyo ijoollee waaqayyoo manni keenya maal fakkaata hirribi keenya maal fakkaata jireenyi keenya maal fakkaata hojiin keenya maal fakkaata sammuun keenya nagaadha gaa'illi keenya nagaadha eewutu deebee nu lolee nuun namni yeroo baay'ee seexanuma ifata bakka kan na gooltu maqaa Yesuusin mataadhaan galagali bakka akkaan sitti habu dhaagamaaf gamanaan jennaan addeebinee hafuura waaqayyoo mariisifnu nuyi ani ifatti nagaadhaa jennee mariisifnu nuyi seexana balbala koo cufe lolaati naa banaadhu namoonni maqaa Yesuusin gadhiisi qulfii kana gadhiisi sirkaa fuudhee maqaa Yesuusin jennaan agartanii kan nutti qollofe adda ba'utu irra jiraata kan nutti qollofe dhaabatu sun adda ba'utu irra jiraata biddeen qonna jalaa cufame seexana cufe isa biddeen keenya nu jalaa fuudhee adda ba'utu irra jiraata adda ba'utu irra jiraata diinagdeen qonna harkatti gada deeme maaliif diinagdeen keenya akka gada deeme adda ba'utu irra jiraata Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 kaastanii yoo dubbistanii gurbaan badee sunii dha gurbaan qabeenya abbaa isaa fudhatee bade sun maayidee lafatti kaataa'e yaada sanaa inni uffateedha amma meedee qee abbaa kootii hojjetaa meeqa jira ana addanaan qola booyyee nyaadha gurbaa eebbatu uffatee ba'eedha qee abbaatu uffatee ba'eedha addanaan qola booyyee nyaadha ka'een gara abbaa koo dhaqe garaa gurbaa kanaan nu falaatu an ka'een gara abbaa koo bira dhaqe yaa abbaa koo siis waaqayyoonis yakkeera ani ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u hojjetaa kee keessaa akkasa tokko na godhadhuun jedhaa jedhee gara mana abbaa isaatti qajeele ilaa waan cimaa tokko dhisiitem gara mana abbaa isaatti gaafa inni qajeelu abbaan isaa immoo maal godhe jedha alaalatti isa argedha alaalatti isa argetti fiigee hammateeti abbaan gurbaa kanaa eengadda qabeenyaa fuutee nyaattee fixxee yee wajjin nyaattee fixxee dawulee ittiin fudhanneen hammate ofitti qabeeti hojjettuu mana isaa keessa hojjettoota jiranii akka gootanii jedhe dhaqaatii qubeelaa caaluu naa fidaa itti naa kaa erga galee ittiin faradamu araaraa qaba qubeelaa fidaa harkatti naa kaa wayyaa isa caalu fidaatti naa uwwisa tuntunnoo isa caalu fidaatti qala mucaan koo kuni jedhe badee ture garuu deebi'ee gale du'ee ture deebi'ee jiraate hin gammanna nu jedhe ilaa eebbi hafuuraa keenyaa eebbi diinagdee keenyaa eebbi fayyaa keenyaa eebbi gaa'ila keenyaa eebbi tajaajila keenyaa attamitti deebi'e beektu gara waaqayyootti deebi'uudha si dhaga'uun dideen sin sobe sin gowwoomse jireenyan hin qabnen qaba jedhe fuula keetti araaraan na yaadadhu jechuudha guyyaa irraa kana maaddii gooftaatti dhiyaachuudhaaf jenna kuno na dhagaartu maaddii gooftaatti dhiyaachuudhaaf jenna garaa gaddeen ana fuura kee yakkeera wantin argachuu qabu natti irrateera eebbi koo natti yarateera balballi naa banamuu qabu didee cufameera an deebi'een si dhagaa sin gowwoomsu lammaffa sin sobu'an jecha maaddii gooftaatti dhiyaachuutu nurra jiraata akka Anaaniyaaf Saphiraa hin taanu nu hin taanu ittiin jiraanne jedhanii qabeenyaa isaanii keessaa dhoffatan baay'een keenya illee namoonni akkasii jirra waan mana waaqayyootiif gochuu qabnu isa hafuurri waaqayyoo jedhu dhiibnee kan biraa kan goon isanni lama god jedhu nummoo meeqa goon maal jireenya koo nagartaa gooftaa koo inni tokko goon bar tokko baadiyyaa tajaajila jedhanne jaartiin tokko birrii 6 qabu
Birrija sabbata duri beektu sabbatatti hidhatu jaartiin birrija. Jimaata ganamaa kaamne amma sanbata guddaatti tajaajille. Jaartiin nama cimtu. Sagantaa kana hundumaa hirmaateeti. Bara sana saamunaa lemicha saamunaa bitadhani waan namatti laatu waldaan hin beektu waan akkasii. Jimaata amma sanbata guddaatti tajaajille dhumarratti jaartiin dhufanii kannaa jiran. Ilaamee mucaa koo innaan hafuura waaqayyootu waan attima. Waan attima attamiin godhaadhani. Maal taataniin jedhe. Kaleessaa jalqabee jara kanaaf saamunaa bitinaan jedha. An birrii jaan qabaa birriin qabu birrii jaan qabaa. Saamunaa dhimmo birrii lama moo meeqa yeroo san. Mucaan tokko muna wajjin tajaajila. Kanaaf na tuffattu jennaan maalii dhiisaan jedhe dhaqanii taa'an deebi'anii taa'anii takka turanii hin ka'an ammas maalii mucaa koo maaliif na diddaa hafuurri waaqayyoo godhi malee naan jedhaa raayii maaloo daraa waaqayyoo narkaa fuudhii wayii immoo lafa kaa hin deemaadhanii birrii sadii natti laatanii birrii sadii gurbaadhaan laataniiti dhaqaa saamunaa bitaa wayii dafqa keessa miicadhaadha. An waan jaartii sanaa ani na dinqe jireenya koo keessatti hin irraanfatin nafe. Nuyi iyyeessa karaarra taa'ee kadhatu utuu hafuurri waaqayyoo waatti laadhu jedhuuti garaa jabaanne bira dabar. An kanatti gatii baaseeraan gaaftu. Hafuurri waaqayyoo nama karaarra taa'u waatti kenninaan jaa ani immoo jajjabaadhee manii maan gooftaa mana koo osoo nagarta ijoolleen isoo hin baratu. Agartani utuun gaafa sana xinnootti laaddee guddaan hunan argadha mitire guddaan dhabe bakkaan. Waan guddaan dhabe la amma natti galee ciisee hafuurri qulqulluu siree koo keessatti na lolaan. Isaanii fagootti inni isee darbe man naman itti kennuu qabu. Birti libsiin ofirra buus amsoolaan itti dabale bayyesuus simi jedhe. Maaliif hin qoodee jilaalaan jedhan maaliif hin qoodee hin dhageessu ati. Isa waaqayyoof gochuu waaqayyoon nutti matayyuu akka anaaniyaaf saphira yoonni shan jedhe nuyi lama laan yoonni diddama jedhe nuyi shan laan. Kanaan gati baasaa ollegaa kana waaqayyoon waa gargaaru. Ani adaraa waaqayyoon na hubadhaa ishii na hubadhaa. Akkana cimseen dubbadha laan wangeeluma isinitti lallabnaa isin barsiifna. Isa ifatamnu wajjinuma ifatamna isa jajabnu wajjinuma jajabna. Annama hafuura waaqayyoo gowwoomsuu jajjabeessuu hin danda'an. Annama dhugaa waaqayyoo jallisuu jajjabeessuu hin danda'an. Ila karaa cabee dhimmisa malee maqaa Yesuus Kiristoos. Eebba kanatti wal fiduutu nurra jiraata. Namni eebbifamuu qabu maaliif abaaramu? Namni argatee kennuu qabu maaliif harka duwwaata? Namni gaillisaa eebba ta'uu qabu gaa'ila rakkinaa waata. Waaqayyoo araara isaatiin nu haa yaadatu. Harka keessa ol kaasame. Waaqayyoo araara isaatiin nu haa yaadatu. Mega jedha fuula waaqayyootti akkuma keessan ol kaasaati maal gaabbitu waa'ee hafuura waaqayyoo maal gaabbitu ijoollee waaqayyoo maal gaabbitu si wanti sin gaabbisiisu maal kanatti didde maal wanti itti gaabbitu har'a wanti itti gowwoomsite hin goone garuu akka nama godheetti wanti itti yaadu hin raawwanne garuu akka nama raawwateetti wanti itti yaadu wanti itti gaabbitu fuurri waaqayyoo waan si ceephamu. Tu namni sitti bilbilatu nama jalaa cufattee beektaati nama rakkate handu'eera nama jedhu jalaa cufattee beektaati. Gaabbaa baay'een keessan bu'aa dhaggeeffattu turtan yeroon isin ilaalu har'a fayyisa mana kee har'a fayyisa qe'ee kee har'a diinagdee kee qabame gadhiisisa. Arra balbala bara baay'ee cufame sirraa banaa. Deebii malee ati kottu. Deebii kottu. Gooftaa dhugaa abbaa bara baraa araara nuu godhi. Abboomamuu sadinneef araara nuu godhi. Dhaga'uu sadinneef araara nuu godhi. Hafuura kee gowwoomsineef araara nuu godhi. Deebii hafuura kee nuu dhangalaasi. Deebii eebba keenya diinar kan nuu baasi. Deebii eebba keenya yaa waaqayyo lafannitti danqame nuu baasi. Anaaf sabni kun harka keenya gara keetti ol kaafneerra araaraan nu yaadadhu. Jabaadha araaraan nu yaadadhu. Araaraan mana keenya yaadadhu. Araaraan fayyaa keenya yaadadhu. Araaraan diinagdee keenya yaadadhu. Araaraan gaa'ila keenya yaadadhu. Araaraan ijoollee keenya yaadadhu.
Araaraan nu yaadadhu ati. Araaraan nu yaadadhu ati. Eebbifamaa ta'u abaaramaa ta'e. Jabaatu dadhabaa ta'e. Beekaa wallaalaa ta'e. Namarraa faa qabaatee kennutu hiyyeessa ta'e. Deebii nu yaadadhu ati. Eebba keessanaan deebii nu yaadadhu ati. Eebba keessanaan deebii nu yaadadhu ati. Maaddii keetti dhiyaannu kanaanii nu qulleessi. Maaddii keetti dhiyaannu kanaan nama haaraa nu godhi. Nama haaraa nu godhi. Hafuura kee sobuu dhiibnaa nama haaraa nu godhi. Hafuura kee jalaa diduu dhiibnaa nama haaraa nu godhi. Ati nama nu gochuu barbaadda. Ati nama nu gochuu barbaadda. Ati nama nu gochuu barbaadda. Lafa yaadde sanaan nu ga'uu barbaadda. Jaalalli kee nu keessatti fiixa haa ba'u. Yaanni kee nu keessatti fiixa haa ba'u. Maqaa Yesuusiin. Amen.